Seenaawwan ajaa'ibsiisoo fi murteessoo ta'an keessaa yoomiyyuu kan hin irraanfanne biyya Ameerikaa keessa kan jirtu magaalaa Jeeffersan keessa jiraachaa kan ture yeroo sanatti hanna fardaatiin baay'ee beekamaa kan ture seenaa Joorj Luuniksidha. Namni kun hatuusaa waan dhiisuu dideef irra deddeebi'ee mana murtii magaalaa Seejuukitti mana sirreessaa akka turuuf itti murteessan. Hidhaarra osoo jiruu hojii albuuda dhagaa gurraacha qotanii barbaachuutti ramadame. Bara 1887 fi bara 1888 yeroon isaa ganna bokkaan baay'ee roobuu fi qorri hamaan turetti guyyaa tokko garuu miirri keessummaan tokko isa mudate. Tariitii iddoon hojjechaa jiru kun balaan irratti geessisuu danda'a laata jedhee sodaatee sodaasaa kanas hoogganaa isaatti himuuf yaale. Hoogganaan isaas haala iddoo hojii isaa daawwachuun nagaa akka ta'e itti himee hojii isaa akka itti fufuu qabu isa gorse. Ajaja hoogganaa isaas fudhatee sa'aatii 2 erga hojjetee boodas akkuma sodaatu kutaa inni hojjetu guutummaa guutuutti sigigaachuun isa irratti jigee isa awwaale. Balaan kun yeroo isa mudatutti namni isa argee fi namni isaaf qaqqabu waan hin turreef gara sa'aatii 2 awwaalame. Guyyaa sana yeroo laaqanaatti iddoo nyaataa waan hin jirreef inni dhibuusaa eegdonni hubatan isa barbaachaaf lafa hojii isaa deeman. Iddoon inni hojjetu geeddaramee diigamaa isaa argan. Baay'ee waan na'aniifis lubbuu isaa oolchuuf isa barbaacha qotuu eegalan. Dhumarrattis waan isa irratti jige hunda isaa irraa kaasanii eeggannootiin isa baasanii yoo ilaalan galuu waan lubbuu keessa jiru waan hin fakkaanneef ariitiidhaan akka ilaalamu mana yaalaa isa geessan. Dooktarri isa yaales waan abdii kennu isa irratti waa hin arginiif hafuurri isaa keessaa akka hin jirre hubachuun du'eera jedhee gara reeffaatti akka geeffamuuf ajaje. Lubni isaas dhufee sagantaa kadhataa isa dhumaa godhee fi gara iddoo awwaalchaatti akka geeffamuuf ajajan. Hojjettoonni hospitaalichaas reeffa namicha kanaa lafa itti saanduqa keessa laccisan geessuun 2 ta'anii tokko fuulduraan tokko immoo dudduubaan waliif qabanii otuma deemaa jiranii inni fuuldura jiru waan ta'e tokkoon na'ee kufee oole. Naasuu guddaanis isa weeraree madaala qaama isaas eeguu waan dadhabeef reeffi inni baatee jiru harkaa lafatti kufe. Namoonni naannoo sana turanis dinqifatanii utuu ilaalaa jiranii wanti biraan nama naasisu tokko uumame. Sagalee iyyaa uu jedhu saanduqa reeffaa keessaa dhaga'ame. Ittoo guddisee saanduqa reeffaa keessaa iyyi nama rifaasisuu dhaga'ame. Namoonni achi jiran hunduu naasuudhaan dooktarri akka dhufu godhame. Duusaa dooktarri mirkaneesse sun daqiiqaa 30 booda namichi du'e sun bishaan naaf kennaa jedhee utuu inni gaafatu arge. Dooktarrichis uffanni awwaalcha namicha irraa baafamee uffanni kan mana hidhaa itti uffifamee yaalii kan biraa akka qoratamuuf mana yaalaatti erge. Namni kun yeroo lafti irratti sigigaa ta'e sanatti miilli isaa cabee waan tureef yaala ciisanii turuu argatee yeroo muraasa booda fayyee gara hojii isaa duraatti akka deebi'u ta'e. Anis kana boodas seenaa waa'ee namicha du'aa ka'ee kana dhaga'uuf karaa hiriyaa isaatii gaafachiisee yaalii godhe. Naaf milkaa'es namicha kana waliin wal baree yaalii yeroo dheeraa boodas akka carraa ta'ee hojiif gara iddoo inni hojjetu deemeen isa haasofsiisuuf. Anis maaltu akka uumamee fi seenaa jireenya isaa akka natti himuuf isa gaafadheen innis natti himuuf heeyyamamaa ta'e. Innis seenaa jireenya isaa ajaa'ibsiisaa kana kan natti himuu jalqabee namichi umriin isaa ijoollee 30 keessa kan jiruu fi baay'ee nama barate akka ta'e nama cimaa fi abshaala akka ta'e garuu immoo amala baay'ee fokkisaa akka qabu natti hime. Seenaa jireenya isaa keessatti garuu wanti guddaan kan inni uumame yeroo balaan kun isa mudate akka ta'e natti hime. Anis waan inni dubbatu barreessuu koo itti fufeen guyyaa balaan sun na mudate sana ganamaa kaasee miirri koo gaarii hin turre. Balaan akkana mudachuuf jedhu natti dhaga'amee ture. Miira kanas dandamachuu waan hin dadhabeef hoogganaa kootti illee iddoo hojjechaa jiru kun balaan irratti uumuu akka danda'u itti hime. Innis dhufee iddoon hojjedhu keessaaf bakki isaa ilaalee hin sodaatin waayyuu hin uumamuu hunduu nagaadha naan jedhee sokke. Anis hojii koo itti fufeen sa'aatii 2 hin guutin iddoon gara dukkana guddaatti jijjiirame. Haalichi ba'uu akka hin dandeenyetti holqi guddaan an keessa jiru hundasaa narratti jige. Yeroo sana balballi sibiilaa banamee balbala sanaan waanan ba'aa jiru natti fakkaate. Yaada kootiinis du'een gara addunyaa biraatti deemaa waanan jiru natti fakkaate. Sababni isaa eenyuun hin argu sagalee nama kamiyyuu dhagaa waanan hin turreef garuu immoo waan ofii kootiin natti hin beekamneen balbala sibiilaa sanaan ba'ee lafa dheeraa waanan deeme natti fakkaate. Qarqara bishaan guddaa tokkos ga'ee iddoon sana dukkannis hin turre iftis hin turre. Akka galgalaa jiina iftee dukkanni keessa jiru natti fakkaate. Haaluma kana keessa taa'ee galaanicha irratti qaamni markabarra taa'ee gara koo dhufaa jiru tokko
akka jiru natti beekame. Markabichis gara iddoo ani jiru dhufee xiqqoo dhaabbatee na ilaalee booda kan inni na bira dhufeef galaana akka na ceesisuuf ergamarra akka jiru natti hime. Ani garuu waa tokkoyyuu dubbachuu hin dandeenyen ture. Inni eenyu akka ta'e eessatti na geessuuf akka jiru gaafachuuf keessi koo barbaade, garuummoo arrabni koo hidhamee waan jiru natti fakkaatee dubbachuus hin dandeenye. Kanaaf callisee man ajajameen markabicharra bu'ee galaanichas ceenee gamas yeroo geenyutti markabicharraa bu'ee kanuma gidduutti namicha na waliin tures markabichas of biraa dhabeen maal akkan godhuuf garam deemu akkan qabu bitaa natti gale. Fuulduratti dukkana guddaa dachaawwiitti kan geessu karaa tokkoon argee, karaa inni tokko bal'aa namoota baay'eetu irra darbee, karaa inni tokko immoo qal'aa ta'ee kallattii kan biraatti geessa ture. Anis karaa namoonni baay'een irra deemanittan karaa koo itti fufe. Dukkanichi keessas itti caalee waan adeemeef waayyuu hin mul'atu ture. Maal akkan godhu wallaalee bitaa natti galee yeroo kana fageenya irratti ifti wayii natti mul'ate. Karaan isaas natti argame. Kanuma gidduutti bifa isaa ibsuuf wanti nama rakkisu uumamni nama sodaachisu tokko natti mul'ate. Namni kun bifa namaa qaba garuu nama akkasii argee hin beekun ture. Dheerinni isaa tarkaanfii 10 ta'a. Dugda isaa irra baalleewwan gurguddootu jira. Gurraachinni isaa nama sodaachisaa cilee gurraacha irriyyuu hin caala. Harka isaa irratti dheeboo dheeraa qabatee jira. Iji isaa barbadaa abiddaa fakkaata. Ilkaan isaa adii ta'ee inchii tokko dheerata. Funyaan isaa dheeraa fi qaradha. Rifeensi isaa yabbuu dheeraa fi sagaleen isaas akka leenca bosona keessa jiru roorrisu fakkaata. Nama kana kanan argee ifa xinnoo fagoo keessaa natti mul'ataniinidha. Baay'ee sodaadhees nan holladhe. Akkuma baalaa waan harcee natti fakkaate. Dheeboo isaa yeroo sochoosuu waan na keessa baasu natti fakkaate baay'een sodaadhe. Garuu immoo garan itti baqadhu waan hin jirreef dubbii isaa nama sodaachisaa dhaggeeffachuun eegale. Kan inni ergamees anaan karaa natti argisiisuuf waan ta'eef akkan isa hordofuuf kanumaan lafa dheeraa ergan isa waliin deemee booda lafa nama sodaachisuu gaarota abiddaan marfaman dugdi isaanii kan hin mul'anne karaa nuti deemaa turrerra gaara ciccitee turee fi fagootti immoo barreeffamni guddaan kun Si'ool jedhutu ni mul'ata. Nama sodaachisaa dura koo jiru waliin gara baay'ee iddoo sodaachisuutti dhiyaachaa dhufne namichi yookaan uumamni sodaachisaan karaa natti argisiisaa jiru kun gaaricha dheeboo guddaa baataa jiruun kanaan rurrukutee balballi guddaan as baname. Karaa keenyatti foofnee yeroo gabaabaadhaaf dukkana cillimii keessa deemne faana uumama sodaachisaa kanaa hordofaan ture kanan deemu. Sababni isaa waayyuu natti mul'achaa hin turre. Kanumaan otoo jiruu nama du'e natti fakkaata. Sagalee iyya nama jeequu tokkoon dhaga'e. Sagalee iyya kanaas natti dhaga'amaa dhufee qulqullinaan dhaga'uun jalqabe. Bishaan 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 iyya jedhuun dhaga'aa dhufe. Iddoo kana dabarreetu kutaa kan biraa keessa geenyee ammas kutaa biraa keessa miiliyoonaan kan lakkaa'aman utuu walirraa hin kutin bishaan 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 jechuudha. Iyya kanas dabarreetu inni na geggeessaa jiru kun dhumarratti balbala kan biraa rurrukutee balbalichi banamnaan gara bakkeetti baane. Yeroo baanu kanan argee dirree bal'aa tokko ture. Kanas gaarota baay'ee dabarree akka as geenyii hubadheen utuman itti yaadaa jiru kana gidduutti inni na hoogganaa jiru lubbuuwwan biroo fidee daawwachiisuuf na biraa deeme. Uumamni kan biraan isa fakkaatu gara koo dhufee inni kun immoo harka isaatti inni qabatee jiru dheeboo osoo hin taane billaadha. Inni kun immoo kan dhufee fuula koo duraa iddoo dhiphinaa fi abiddaa jiru natti argisiisuuf ture. Sagalee sodaachisaa lubbuu namaa dhiphisuun akkas naan jedhe. Kanatti jirtuu Si'oolidhaa naan jedhe. Egaa kana booda waa'ee keef abdiin tokkoyyuu hin jiruu naan jedhe. Utuu as hin gahin kana ati keessa dabartee bishaan bishaan jechaa warri iyyan lafa gaannamidha. Egaa amma kanatti itti ergamtuu galaana abiddaatti naan jedhe. Egaa namoonni as Si'ool dhufan dhiphachuuf gubachuu irra kan darbee abdii tokko illee hin qabanii jedhe. Abidda bara baraatiin gubachuu isaanii dura garuu sababii isaan as turantu jira. Utuu asiin dhufiin dura jireenya isaanii keessatti filannoo qabu turani. Isaan kun warra baay'ee jireenya isaanii biyya lafaa keessatti gammadoo turanidha. Atis asuma turii naan jedhe. Kanuma gidduutti of biraan isa dhabe. Qofaa koon of arge. Anis karaanan keessa darbee dhufee fi abiddaan arge anatti fakkaataa eenyummaa koo danda'ee baachuu dadhabee humnan dhabe. Hamileetu na bu'e. Gargaarsa eessaan argadha jedheen kanuma gama sanarraan biyya baay'ee bareedaa tokkoon arge. Dur macaafa keessatti waanan dubbise natti fakkaate. Manneetiin achi keessatti ijaaraman keenyan isaa hundinuu baay'ee calaqqisoo fi dinqisiisoo ijaaf kan bareedan turan.
Maal kun iddoo akkam bareedaadhaan jedhe. Asii ol ilaalee sabaawwan babbareedoo namatti tolan arge. Isaan gidduuttis bishaan jireenyaaf ta'utu akka lagaatti yaa'a ture. Baay'inni isaanii lakkaa'amee kan hin dhumne ergamoonni hedduun faarfannaa namatti toluun yeroo isaan waaqeffatan arge. Isaan keessatti baroota hedduu dura gorsa ishee dhaga'uu diduu kootiin gadditee kan duute kanan baay'ee ishee jaalladhu harmee koon achitti ishee arge. Isheenis akkan gara isheetti deemuuf qubaan na waamtee garuu eenyutu achi na geessuu danda'a? Humna kamiin waan humni tokko iddoo man jiru sanatti narra jiru tokkon arga. Fooliin warra Waaqayyoon waaqessan fooliin abaaboowwanii gara koo dhufe. Maal taa'utu achi jiraadhee jedheen gaabbii guddaatiin kanuma gidduutti waanan argaa jiru fuula koo duraa bade. Uumamni inni natti dubbachaa ture deebi'ee dhufee amma yeroon geeraa ka'ee na duukaa bu'iin biraa waan hin qabneef gara inni na geessutti deemuufan abboomame. Uumama sodaachisaa kan hordofee ammas gara dukkana nama sodaachisu kanaatti deebi'e. Galaana ibiddaa ilaalamee hin dhumne argaan dhufe. Abiddi akka bubbeetti bubbisuu kan baay'ee keessa deemuun nama sodaachisu argeen kan keessatti namoonni galaana abiddaa kana keessatti ol darbatamanii yeroo isaan gaddeebi'an ni mul'atu. Namoonni kun yeroo ol darbataman ilkaan isaanii ciniinaa Waaqayyoon arrabsu. Bishaan jedhaniis ni iyyu. Galaanichatti darbatamuu mitiitii ilaaluun isaayyuu baay'ee nama cinqa ture. Anis carraan koo kanumaa jedheen otoon holladhu kanuma gidduuttiin daqiiqaawwan booda balbala kan biraa argeen balbalicha irratti kun abidda bara baraa kan yeroo hundumaati jedhuun caafamee ture. Anis gara galaana abidda kanaatti darbatamee kufaa akkan jirutu natti beekame. Gubaatiin natti cimnaan anis bishaan jedheen iyyuu jalqabe. Tasa ija maladhe yeroon of argu hospitaala keessa jiraachuu koon of arge. Lubbuun koos abidda dhiphinaa sana keessaa miliquu koof baay'ee gammadeen irra deebiin lubbuu kootti deebi'uu koof boqonnaa guddaan argadhe. Yeroo osoon hin gubinis qalbii koo jijjiiradhee jireenya koo Gooftaaf kenne. Egaa kanaa booda kiristaana ta'een jiraadhaa. Anaaf jireenyis du'is Kiristoos waliin akkanaaf ta'utti filadheen du'aaf galaana abiddaa hadhaa sana yeroon yaadadhu sammuu koo keessaa hin badu. Iddoo jireenya bara baraatti waan dinqii ani argee ajaa'iba ture. Amma yoon du'ee kanan deemu iddoo gammachuu bara baraa sanadha. Sababii kootiitiin kan duute harmee koo jaallatamtuu jireenya bara baraatti ishee nan arga. Bishaan yaa jireenyaa keessa argamutti warri Kiristoositti amanan Kiristoos waliin bara baraan jiraatu. Amma an nama jireenya Kiristoos hin qabu kanan jiraachaa jiru jireenya koo durii fi hiriyoota koo akka keessatti hirmaatan dhiisee warra Waaqayyoof qulqullaa'an waliin hariiroof tokkummaa qabaachaa jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara Abbaa hin dhufu. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti mootummaan Waaqaa dhiyaateeraatii yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhe. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.